fuutani eenyu sin gaafate ani immoo dinqiin hojjedha baran dhiira sagalitti neeruma takkum. Meeshaa durummaa kee dhabde. Namni garaan dhaba malee. Hello bashkad. Wasii jedhu. Ashamaa kam jirtu hordoftoota fi kabajamtoota Oroshaw har'as viidiyoo ajaa'ibaati walitti deebinee sirraa kan mataa keessanii hanga miilaatti isin golfisiisu. Viidiyoo danuu nama kofalchiisan danuu jiru wajjin bohaarraa eessayyuu akka hin deemne amma xumuraatiin waliin turaan isinii jira. Warreen chaanala kana taaraa dhuftan subscribe gochuun dagatinaa. Subscribein xiqqaatee jira. Rabbi jedhee waggaa kana keessa subscribe 10,000 ol gaduun qaba abdii qaba. Akka isin nu galchisanus abdii sinirraan kutannu viidiyoo kana saariin keessanu akkana nu tokkonaaf namni tokko akkana like gochuudhaan jalqabaan isin jira gara viidiyoo bareedu ko natti himta Tole bareedaa koo garuu maarree ittoo qopheessuu hin danda'u. rakkoon qabu ni kaballaadhaan barama rakkoon qabu again natti himta Tole bareedaa koo garuu maarree ittoo qopheessuu hin danda'u. rakkoon qabu ni kaballaadhaan barama rakkoon qabu Video baay'ee tokko namatti toludha. Akkasiin jaalalli jiraannaan oomtanii jira jechaadha. Viidiyoo kana argitan dhiifamanaa godhamu tokko yaadadhee jecha akkana jedhu wayii jira. Ijoolleen durbaa habareeddu malee amalli uleedhaan sirra haa jecha wayii yaadadhe. Akkuma sana immoo irri bukoo bukeessus jira. Meemin laalla. Bukoo bukeessensi eegaa buna danfisensi eegaa jaalallee kiyya Maalijii galtoo daraa kee sin tokkofsiisa mataa kee tokkitti itiyaa. Ijaan alaalte garaa koo bitti nagoote jaalalleen kiyya angaruu bukoon bukeessa. Bareeda kan kee giroodha. Kan kee giroodha dhiirota biroo nun arrabsiisin. Dhiirotan arrabsiisin. Diqqoo immoo akkana jettee dhiirri bukeessuu jettanii akka balaanatti hin buufne malee bashkadaa bicuun man ilaalame bashkadaa bicuun dhufteetti. Bashkad. Wasii jedhu ati mee baddeessaa soofte malee qiltuu soofte nagarree qancaraa boossa malee kichoo kokoo nagarree shii. Suuraa lagama sakaatti kana yaadatallee posoti namni nuyi boru jannanii qo'achisinna jenneeti. Dooftarnaa fi adgeroo jechuudhaan akkuma naqqamtee dhufee na jaallate fakkaata eengaddana posote. Isuma talabjiinii irratti ilaallu dooftarnaa fi yaadabbaa cabsaa isuma wantanni dubbattu sheemii nama qabsiisu nuunillee sheemii nu qabatee wal qirqirree kolfaan turre. Isuma dhagaan durba baadiyyaatti dhuftuun jaallata jedhanii. Beekaa bada siitii albaa akka kee barbaadde dura kiitii soqaa dashiyaati soqaa haadhara. Bashkadaa dhumatti cittee buute. Inuma citteetti buute malee nama tolti rabbi si haa guddisu jennaa. Caaffarra gaajoon caaffarra. Gandeena shamaa gandeena shamaa. Ndaanqoo gurraatti kan mataa guddiyaa bareedduu aggaarra anoo si yaaddeerra. Gandeena shamaa. Ol fuudhi kajoollee naqalte. Gandeena shamaa. Naannamna. Gandeena shamaa. Seetan ilaaloo gadi darbu. Seetan ilaaloo gadi darbu. Waa'ee shibirreedha. Seetan ilaaloo gadi darbu. Seetan ilaaloo gadi darbu. Waa'ee bashkadaa. Seetan ilaaloo gadi darbu. Seetan ilaaloo gadi darbu. Namatti tola egaa viidiyoo baay'ee koomedii namatti tolu. Koomedii ijoollee Oromoo taatee hojjetaa jirti. Yeroo ammaa egaa egeree miidiyaa irratti baay'ee tokko namatti tola. Viidiyoon kun egaa isin bohaarsaara jedhee abdiin qaba. Ammas gara fuulduraatti fufnaa eessayyuu akka hin deemne. Hin sardaminaa eessayyuu akka hin deemne. Nu walumaan tura amma xumuraatti ilaalla. Egaa ሙዲን ነፋኔ ilaallee walitti deebinaa. ይሄ ቪዲዮ የተሰራው ለኦሮሞ ብቻ ነው። ሌሎቻችሁ እለፉ። ኦሮሞ ሙዲህን ነፋኔ ሙዲ ነመ ጮሮቡ ተቋረመዳ ጅርቱ ስፔሻሊ ቀሬወን ኬኝ warrumti qamisii adii uffatanii
jalatti mutaantii diimaa uffattan. Isayyuu qamisiinis sisii dhaban. Mutaantiin sisii. Maal jechuudha mee amma? Maa wal tafataattan? Maa qeerroo tafataattantu? Qul muudii hin affaanedha kun. Muudii nama corroba. Maalisuma furdaa yoo uffatte isayyuu moo isa paantii diimaa mi mul'ata bara. Nama corroba qarre kana nyaattu qarreen akkana. Lammaffaa ijoolleen keenya kunirree qarrees qeerroo siin tamalakkata. Kaaffee shaayii jettanii inni astanaagaajichi shaayii fi shaayii qixalii isa keessa cuuphan tokko zamanaawwiin jira shaayii qixaliin. Isa keessa cuuphan dhiiftanii shaayii qixalii tarsaastanii shaayii keessatti naqxan. Bageetaa bayyesuus. Maal taatan jiran? Nama sin bukkeedhaallee waa hojjetu hin ilaaltani akkamitti shaayii qixalii isa keessa cuuphamu tarsaastee shaayii keessatti naqxaa bannaa. Sin dabbaru in corroba. In naffa'u moodiin akkasii qeerroof qarreen araadaa ta'a. Ilaalaa namarraa baraa. Sadaffaa ijoolleen keenya innaa namni yookiin namaaf waa gootanii namni thank you siniin jedhe deebistanii abran kiyu jettan. Kana nyaattu. Kana nyaattu. Qottoo isa muudin naa milineemii isa darbe isa naa ila sillaasee darbe indaganaaf duubatti deebitee abran kiyu. Innaffa'u bakka in corroba gizee wajjin taraammadaa. Jecha gegeeddaraa bakka innaffa'u in corroba. Ndee? Oromoo ani immoo muudii naffaane tokko isinitti maanis karaa irratti yennoo deemaa jirtanu namoonni tokko jiru dhufanii isin baay'ee sardamaa jirtanu isin sardamaa jirtan dhufanii isin dubbisanii isa kaleessa isin arganii isinitti maratanii isin gadhiisuu didanii jira muudii naffaane nama gadhiisuu didanii turan jira. Oromoo bakka araadaa ta'uudha. Akkam afanii dhumayyii wal dubbisanii wal biraa deemuudha malee isa Oromoo mudiin afaan dhiisa mudii akkanaa. Dhiirri durummaa qaba. Eeyya qaba. Qaba. Maayidhaan beekama. Qaba garuu akka qabu. Maayidhaan beekama. Hin beekamu bakka. Beekama bakka. Dhiirri durummaa qabu. Qaba gara kam takka beekamu hin beeku. Mana fincaanii yommuu seentu maasti dhaga'ama. Yommuu teessu. Osis dhaga'ama mana fincaanii yoo teessu. Ishi durummaa kee yoom dhabde? Namni ganaan dhaba malee. Hin dhabne ganaan dhaba malee jettee garuu mana fincaanii yeroo seenti baalsitti dhaga'ama. Anaan galli anayyuu. Maatu namatti dhaga'ama garuu. Nami koomentii irra yaada kana kaa'a. Warri dhiiraa lama sadii yoo fuutani eenyu sin gaafate ani immoo dinqiin hojjedha baran dhiira sagalitti neeruma takkuma. Akka ta'eetii tana kan fuudhu hin jiru. Hoo barbaadde immoo hoo barbaadde na beekta miti hirree na beekta har'aa mitiidha. Hoo barbaachisaa ta'e takkaaree takka fuudhuudhaan durba duudaa shan. Durba inni durkaa durbummaan eessa jira baran elma kun. Eessa jira geefti durbummaan eessa jira jette iddoo qaban immoo beenna bakka isheen jirtu. Oduma jiraatees immoo ammati hangaa duriin eenyu qoteera ammasitti durbummaa. Ana bawarri. Akkuma argitan egaa samoona kana immoo waa'ee dhuma masaanuuti TikTok irra guutee danateera. Akkam jirtu maqaan koo Wayzeroo Likkineeshin jedhama. Inni bina biratti argamu kun abbaa manaati. Ana maaliif abbaan manaa isheedha? Mana kiraa itti galla kanaaf jedhee jedha. Anas miti isas miti abbaan manaa. Abbaan manaa isa mana nutti kireessudha. Kan nuti dhufne asuma iddoo kanadha. Ammayyuutti bu'een oole. Egaa waa'ee gaa'ila keenyaa ilaalchisee nuti erga gaa'ila dhaabbanne walitti buunees hin beeknu. Waan neetu natti weerate. Afaan kee qabdu namitti jedha. Kanas nyaachuuf namitti irra kanaaf akkas godhaa jira.
Kusa. Malee baay'ee wal jaallannaa iddoo ammaatti keessaa kuti. Baay'ee wal jaallannaa baay'ee wal kabajnaa jaalalli nu waliif guyyaa biraa waraabnaa qabi. Likkiitti ishee gasheen dhufaarra waan nyaanne kanaaf barri baraasii afaaf. Namoonni yeroo miidiyaa irra ta'anii fi yeroo mana keessaa tokko miti jechaadha. Isin namoota baay'ee akka miidiyaa irratti ilaaltanuu miti. Ana fakkeenyaaf akka miidiyaa irratti na ilaaltan ta'uu dhiisuu nan danda'a. Ani sitti ni muna dhiisi oduu dandeessu. Rabbi namuutu ni musiinjeessu. Inni mu yeroo meeqa naqaanisiti yeroo meeqa naqaanisiti sitti ni waaqa namuutu ni mu. Na dhiisi sitti ni wada harra bicha naamanii namuutu ni mu. Meeqa kan kinoo ija kee duraanaafu jedhani. Isheen safara keenyaa ishee furdoo. Beekera. Isheen hiriyaan qabdu abbaatii irraa ol fuusteedha. Jedhani fitte. Dhufee bakka. Kootu kaayessa deemta kootu. Oduun har'a dhagee Usman sitti hime nan amantu bakka. Intala maal abbasitti gochaa jirta? Inni himne meekinuu himuu kan ture. Inni himne. Namni akkamitti akkana ta'ee garuu? Inni himne. Ija koo duraa si hafuudha. Deemachi. Akkuma argitan yeroo baay'ee egaa namootni haasaan keessan teenye jiru. Cinqamu haasaan keessa ta'u nukkubaan natti fakkaata. Haasaan keessan ta'u dafanii ooma sinirraa dhagaan namatti himuudhaaf cinqamu jechaadha. Hiriyoota akkanaa gaa baay'een keenya qabna. Hiriyoota akkanaa Budinaan jedhina malee namni tokko siif hin du'as hin jaalladha si malee nama biraa wajjin jiraachuu hin danda'u sin jedha taanaan birrii naali qeessariin amma bara baraatti jakeetti hin dhufu. baay'ee tokko namatti ichigaa birrii naali qeessariin birrii liqeessuun kun egaa baay'ee namoota baay'eetti cimti yeroo baay'ee namni jaallatu hin jiru eenyuun hin jaallatu wanta kanaa kun dhugaadhuma jiru kun dhugaadhuma jiru. Quraana qaraatee ni beektaa? Hangam qaraate? Mucaan sheeka maal taate? Okay, quraana qaraatee? Bara 2015 arda bara 2000 meeqa? 23. Bara 2015 mooyyaletti taraawwee nam salaachisu tuliyaan sii jedhin dhugeeffatta. Ka ijaanilaa wallaahi billah. Ani nama sana agartan ka sammuun isaa eessa jirti taraawwee fuula dura nama dura dhaabbadde nam salaachisu wallaahi billah rabbiin na arge. Soomu guutuu. Maashaallah wallahi namatti tola. Namni of beekumsaa bareeda. Namni of beekumsaa bareeduma bakka. Amma wanti inni irra jiru baay'ees namatti hin tolu. Abbaan abdii kun egaa akkuma beekamu safuu kana hin qabu. Yeroo baay'ee safuu kana hin qabu. Who are you living? Abba abdii Ingilizኛ እንደወለ አፋን ኦሮሞ ዋሶይቱ ሲን ዲያምስሳ እንግሊዘኛ የለም? እንግሊዘኛ የለም። Oh my goodness. No learning, no school go, no? No go. Living where bed was living the village. Oh my goodness, living village. Oh my goodness. Yet no. Anchi ka Masood Jamal ka wife na pare? Le. ከመንሱር ጀማል ነበር። Masood Jamal is wife with you? Atujaranya ka Ethiopiawi ka Masood Jamal ka makina ka milyonia ka wedding ka you? Yes. Wait. You are poor or rich? ምን መንሱር ጀማልን አትወደውም እንዴ? No, I question with you are poor or rich? namatti tola. ሁሌ እንደምለው ይሄ ቪዲዮ ለኦሮሞ ብቻ ነው የተሰራው። ሌሎቻችሁ እለፉ አይመለከታችሁ። ኦሮሞ ሙዲ ነፋኔ ሙዲ ነመጮረቡ ተቆረመዳ ጅርቱ ኢጆሌን ኡምቲ ኬኛ ኤደ ሰዓቲን ገልገላ ኤደ halkana erga dimimise booda manatsirii gurraacha dirgimitti gootanii deemtan nagaa keessanii kana nyaattu dheedhiiwwan akkamitti erga galgalaa manatsirii gurraacha limutti gootee deemte jakeetta otoo gufattee otoo cabdee otoo si addanaaqafee basgaabeer isayyuu jininni jedha akkas jechaa deema innaffaw intaw bakka waan takkasi incorroba yoo galgalaa manatsirii ofirraa fuudhi kuftee cabnaan immoo numarratti makaraanke intaw lammaffaa ijoolleen keenya bargarii nyaatanii kachaappii naa dabali jechuutti maqaa kachaappii wallaaltanii maannesh obboleetti giifti kootti waxii naa dabali warri jettan kana nyaattu waxa lama siyaa waxalu waxalami dheedhi
Kachaappiyoo jechuu wallaalte kootu waan kana na dabal jettee saayinaatti hin kennattu isattiin kachaappiin sii dhufetti hin kennattu maa maqaa nu balleessita maa nu as tokkorta maa quba nutti qabsiista warra soddaa basgaabeer inni affa'u hin corroba dhiisaa waan akkasii sadaffaa ijoolleen keenya halkan sa'aatii 8 sa'aatii 7 sa'aatii 6 nama bilbiltanii ebelo hello irraftee warri jettan lakki irrafne sangaan camadaa jira lafa qotuufanii lakki misiiran funaanaa jira kana nyaatta dheedhi in qaaneffattu irraftee jettaa sayyuu na gaafatta maal jechuudha sa'aatii 8 tti maaliin hojjedha nan gangaladha moo nan tonoqolaa falaxaa dhiisaa waan akkasii bakka waan nama dabbaru waan nama corrobudha kun asakakkaluu qabu ndee baay'ee gamatti tola viidiyoo har'aatiin akka bohaartaniitti jedhee abdiin qaba xiqqoo viidiyoo isinitti dheeressee jira har'a waan walirraa babbadaa jirru jennee yeroo hojjenne xiqqoo dheeressinee hojjechuu wayya jedheetanii viidiyoon har'aaf qabadhee dhufe kana fakkaata amma viidiyoo kabiraatiin walitti deebinutti Oroshaw bye.